Namicha furdaa tokkotu warqii boolla keessatti argatee fudhachuu barbaade. Achi keessa bu'ee fudhachuu waan hin dandeenyeef mucaa daa'ima tokko waamee mee yaa mucaa koo kottuuti warqii kana as keessaa naa baasii jedheen. Gaafa kana mucaanis akkam godheetiin as keessa bu'ee as keessaa siif baasuu danda'a jennaan ani fiinyoo mudhii keetti hidheetinan ni buutaa. Yeroo ati buutee warqicha fuute immoo ani harkiseetinan si baasaa jedheen. Achiin booddee mucaan kun tole egaa dhaqeetinan abbaa koo waamee dhufaa jedheen. Namichichis abbaa kee maaltu galchee jennaan lakkin bareen akka carraa ta'ee boollicha keessa erga seeneen booddee yeroo na baaftu yoon sitti ulfaadhee allayyaa kanatti finyoo sana gadhiisuu dandeessaa. Abbaan koo garuu amman barbaadellee toon itti ulfaadhee nagan lakkisuu hin danda'u waan ta'eef abbaa kiyya waameen dhufaa jedheeni jedha. Mee yaadadhaa amma barbaanne lafa kanarratti cubbuu hojjennu yakkaa fi badiis raawwannu waaqayyoon uumaan keenya abbaan keenya badaa kan jedhu osoo hin ta'in warreen ba'an keessan isinitti ulfaate gara kootti koottaa isinin boqochiisaa kan nuun jedhu waaqa fi abbaa bara baraa ta'uusaa beektanii meeqaan keessanitti waaqayyoon galateeffachaa jira. Kitaabni dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedhu xumuramee eebbaaf qaqqabeera. Guyyaan eebba kitaaba kanaa ji'a amma keessa jirru aalmee yookiin adoolessa 24 hanga 29 bara 2017 waldaa Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee Imo irratti eebbifama. Koottaatii kitaaba kana bitadhaa. Akkasumas qoddattoota hirmaattota sagantaa eebba kanaa ta'a. Lakkoofsi bilbilaa ittiin nu argattanii gara kanatti dhuftan 9 12 76 87 51 nagaan naa jiraadhaa.